barreessitoonni seenaa Itoophiyaa hedduun sirni bulchiinsa federaalawaa Oromoo jechuun akka Itoophiyaa diigee fi bittinneessetti fudhatu. Barreessitoota kanaaf sirni kun boodatti hafaa fi guddina Itoophiyaa innasii hedduu boodatti kan hambiseedha. Kunis kan ta'e wanti barreeffamuu fi wanti akka qaroominaatti fudhatamu sirnaa fi adeemsa warra Israa'elii fi Abashoota jiddu galeessa yoo godhate malee sirrii akka hin taane ibsuuf waan yaalamuufidha. Yaalii kanas dhugoomsuu waan barbaadaniif yaaduma tokko keessatti seenaa warra rukkutu barreessu. Fakkeenyaaf cimina warra Yeejjuu kaasanii Yeejjoota Oromoo irraa fudhatanii kan warra Seem gochuu yaalu. Kan Itoophiyaa gargar diigee fi facaasee Yeejjoota jechuu yoo barbaadan immoo Yeejjoota Oromoo godhu. Gochaan akkasii kun walitti dhufeenya seenaa Oromoo fi Abashaa keessatti waanuma baratameedha jedhu hayyoonni seenaa. Yaaliin godhamu Oromoo abbaa biyyaa dhabsiisuun qaroomina Oromoo irraa fudhatanii kan ofii godhachuuf akka ta'edha. Qophii keenya seenaa Oromoo kanaan duraa keessatti sirna bulchiinsa federaalaa Oromoo Yeejjuu irratti waan sinitti himnetu ture. Qophii seenaa Oromoo har'aatiin immoo kufaatii sirna bulchiinsa Oromoo Yeejjuu irratti xiyyeeffanneerraa nu wajjin tura. Wallo garri warra Heebanoon buluun bara 1840moota keessa tokkummaa dura qaban gataa dhufanii jiru jedha seenan. Isa dura tokkummaa Oromummaa fi kabaja amantii Islaamaaf dhimma dhiisanii maqaa aangoo amantii Islaamaa keessa jiru imaam jedhu qabachuuf wal lolaa turani. Waldhabiinsa kana keessa naannoleen akka laga Hidhaam, laga Amboo, warra Qaallum, laga Goraa, Daawuntii, Dalaantaa fi warra Heebanoo gargar ciccitanii imaama mataa isaanii bulaa turani. Karaa biraa immoo bulchiinsa warra Yeejjuu jiddugaleessummaan qabatanii ka turan Raasalii fi haati isaanii manan diinota isaanii riphanii naannoo keessa jiran maal fiduudhaan gadi buusanii ilaaluu eegalan. Akkasumas siyaasa hammaate tasgabbeessuuf jecha fuudha fi heerumni wal keessa tures diinonni isaanii maqaa soddoomatiin ciminaa fi laafina isaanii akka hubataniif caarraa baneera. Yeroo imalaan Awurooppaa Kiraaf jedhamu bara 1842tti Walloo keessa ture. Qabiyyeen warra Walloo kan hoogganamaa ture mucaa waggaa 14 ka ta'e Liiban ka jedhamuuni. Garuu sirni kun ennasuma namoota akka Abbaa Jabboom, Kolaasee fi Abbaa Jiruu jedhamaniin diigamaa akka ture ibseera. Haaluma kanaan dhuma bara 1842 keessa Oromoo Walloo tokkummaa isaanii dhabuun naannoo jiranitti bulchiinsa ofii hundeessuu eegalan. Haalli kun qoqqooddama guddaa Oromoo Walloo gidduutti akka uumu godhee ture. Kun immoo qaraxa daldaltoota Walloo keessa darban irraa guuramu gadi buusaa dhufe. Daldaltoonnis ofitti amananii deddeebi'uu dhiisan. Oromoo Walloo yoo jeeqamu aangoon warra Heebanoos dadhabaa dhufe. Abbootiin biyyaa maqaa Wallootiin waamamanii fi akka naannootti hundeeffaman kun mootolee kanneen akka diinummaatti akka ilaalan godhee jira. Kunis humna Gondar irraa gara fuula duraatti ka'uuf caarraa gaarii uume. Oromoon Walloo imaamota warra Heebanoo qofa osoo hin ta'in nutis dameedhuma Wallooti warri jedhan mootummoota xixiqqaa hundeessuun wal falmuu eegalan. Haaluma kanaan Amadee Liiban, Abbaa Waaxoo, Maqdalaa Giiftii Mastaawot maqaa ilma ishee Amadee Bashiriin Korab, Giiftiin beekamtuu warra Heebanoo, Warqiit immoo maqaa ilma ishee Amadee Aliin Ambaasal bulchaa turani. Waliigaltee dhabuun kun akka diinatti wal waamuu bira darbee humnoota Gondarii ka'aniin haala salphaadhaan akka rukutaman isaan godhee jira. Imalaan Awurooppaa Kiraaf bara 1842 akka ibsetti gosoonni Oromoo Walloo wal ta'uudhaan osoo gurmaa'anii lolee hedduu waan qabaniif humnoota mootota Gondarii fi Shawaa haala salphaadhaan ofirraa qolachuu ni danda'u jedhee ture. Kun immoo akka dura warra Yeejjuu deeggaruun hafee ofii isaaniiyyuu garmalee wallaffisaa akka dhufan godhee jira. Karaa biraatiin warri Yeejjuu ofitti amanamummaa hin barbaachisne horachaa waan dhufaniif
rakkoo diinni isaanii irratti uumuuf yeroon tarkaanfii fudhachuu dhiisanii boodatti harkifataa turani. Siyaasa mormitoota ofitti araarsuu jedhu keessattis diinota isaaniin fuudhaa fi heerumaan walitti makamuunis keessa walii akka hubatan godhee jira. Yeroo waraanni ka'us akka duraa walitti dhaamanii waliin duuluun hafee abbi tokko abbaa tokko wal duraa duuban erguu eegalan. Walloonni warra Heebanoo fi Raayyaa aangoo irratti wal lolaa jiraachuun isaaniis deeggarsa duraan walii kennaa turan akka hin laanne dhorke. Carraa kanatti fayyadamuun goomattoonni aangoo warra Yeejjuu bakka bakka mataa ol qabachuu eegalan jedha seenan. Isaan kana keessa daangaa warri Yeejjuu bulchan keessaa tokko irratti mirga labsachuuf haala mijateen kan eegaa ture tokko Kaasaa Haayiluu nama jedhamudha. Kaasaa Haayiluu boodarra Atsee Teediroos jedhee nama of moggaasedha. Lafti Kaasaan gara fuula duraatti naa kennama jedhee yaadaa ture lafa Quwaaraa kan eessuma isaa Dajjaazmaach Maaruun bulaa turedha. Haa ta'u malee gaafa Dajjaazmaach Maaruun onkololeessa bara 1827 du'an bulchiinsi isaanii kun Dajjaazmaach Kinfuu karaa abbaa obboleessa Kaasaa ka ta'eef kenname. Kaasaanis hawwii isaa kana aga Dajjaazmaach Kinfuun du'utti obsaan eeggachaa ture. Garuu gaafa Kinfuun bara 1848 du'um abdiin Kaasaa waan eegeen ala ta'e. Quwaaraan haadha Alii lammaffaa mananiif kenname. Kaasaa Haayiluu akkaataa lolaa yeroo obboleessi isaa Gibxootaan lolaa ture waan barateef shiftoomuuf murteeffate. Amma kana warri Yeejjuu tuffii irraa kaka'e duuka bu'anii shiftummaa Kaasaa kana maseensuun barbaanne. Garuu Kaasaan daldaltoota bulchiinsa warra Yeejjuu keessa darban saamuudhaan waan argate namoota Quwaaraa firuu eegale. Kun immoo hawaasa keessatti akka fudhatamu godhe. Dargaggoota naannoo sanaas ofitti hawwachuun hordoftoota hedduu horachaa dhufe. Suuta suuta Kaasaa Haayiluu aantummaa uummata Quwaaraa argachuun bulchiinsa Quwaaraa giiftii manan harkaa fudhachaa dhufe. Dhimmi kunis warra Yeejjuu biratti suuta suuta ijoo dubbii ta'a akka dhufe ragaalee seenatu dhugooma. Kitaaba seenaa Oromoo haga jaarraa 20ffaa jedhu irratti akka barreeffametti Raasalii fi Iteegee Manan humna Kaasaa kana tilmaamuun gaa'ela siyaasaan ofitti qabuu barbaadan. Kanaaf bara 1840 intala Raasalii Tawaabach akka fuudhu godhame. Kunis Kaasaadhaaf caarraa biraa uumeefi muudamni Dajjaazmaachummaas kennameefi biyya Dambiyaadhaa kaasee hanga Nuubiyaa ga'u irratti akka abbaa biyyaa ta'u kennameefi. Kaasaanis gaa'ela kana booda abbootii waraanaa naannoo of jala oolchee gara Suudaanitti duuluun Kasalaa fi Umdurmaan walaba gochuun loltoota Misir Umdurmaanitti akka baqatan godhe. Meeshaalee waraanaa haaraanis of ijaaruun gara Matammaatti deebi'e. Kaasaa Haayiluu haala kana fudhachuun yeroo murtaa'eef mana mootummaa Gondar keessatti tajaajila kennuu eegalu malee haalli jiru itti tolaan turre. Amma camuu isaa kanaafis qorattoonni seenaa sababa garagaraa kaa'u. Baahiruu Zawudee tuffii fi arrabsoo warra Yeejjuu waan itti baay'ateefi jedha. Taaboor Waamii immoo jireenya olaantummaa ennaa shiftummaa isaa mi'eeffate nama jalatti buluu waan jibbeefi jedhe. Warri kaan ammoo ennuma guddatu oduu jibbiinsa Oromoota irratti xiyyeeffate dhaggeeffataa guddate waan ta'eef ilaalchi isa keessatti kormoome waan keessa ba'uu dideefi jedhu. Haala kanaan Kaasaa Haayiluu bara 1848 deebi'ee shiftaa ta'e. Amma filannoon Raasalii lammaffaa fi giiftiin manan qaban waan tokko qofa ture. Innis humna waraanaa Kaasaa jilbeeffachiisudha. Haa ta'uutii jalqabumaa kaasee Raasalii lammaffaa fi Iteegeen dhimma Kaasaa baay'ee tuffatanii waan ilaalaa turaniif humna qindaa'aa itti erguu dhiisuun humna gartokkeen Dajjaazmaach Wandiraadiin Kaasaa qabee akka fidu ajajan. Dajjaazmaach Wandiraadii fi Kaasaa Haayiluu onkololeessa 1849 bakka Caakaa jedhamutti walitti ba'anii waraanicha irratti injifannoo argate. Wandiraadiis ajjeefame.
ammas Raasalii lammaffaa fi Iteegeen humna lammaffaa ergan. Humni kun sadasa 1852 bakka Saqalaa Waarkaa jedhamutti ammas injifannoo kaasatiin xumurame. Yeroo kana Iteegee manan aaruudhaan Raasaliidhaan ati soddaa kee yoo waraanuu didde anuunan duula jechuudhaan loltuu 1900 qabachuun kaasatti duulte. Lola kanarrattis Iteegee manan injifatamuudhaan booji'amte. Iteegee manan booda Gondaritti kan deebite jaarsummaadhaan akka ta'e seenatu dhugooma. Dajjaazmaach Kaasanis injifannoo argatetti boonuudhaan namoota of jala oolchee irratti tarkaanfii gara jabeenyummaa fudhachuu eegale. Namoonnis rakkoon kun waan nuffisiiseef keessa deebi'anii iyyachuu eegalan. Gochaa kana aaruun Raasalii lammaffaan dhimma kana akka ibsuufiif Kaasaa yoo waaman Kaasaan dhufuu dide. Kana booda Raasalii lammaffaan bulchiinsa Kaasaan humnaan to'atee jiru kana bulchaa Goojjam kan turan Dajjaazmaach Goshuuf kennan. Kunis tooftaa walitti buusuu fayyadamuuf ture. Ta'us akka Raasalii lammaffaan yaadan hin taaneefi Dajjaazmaach Kaasaa fi Dajjaazmaach Goshuun sadasa 27 bara 1852 bakka Guraambaa jedhamutti walitti duulan. Duula godhame irrattis Dajjaazmaach Kaasaan mo'ate. Haaluma kanaan ji'a Eebilaa bara 1852 keessa qofam waraanni Raasalii kan Dajjaazmaach Yaazaw, Dajjaazmaach Balaw, Dajjaazmaach Abbee fi Dajjaazmaach Birruun hoogganaman loltoota Kaasaan injifataman. Dhumarratti gaafa ijibbaatan Raasaliin ofumaa itti seenanii waxabajjii 27 bara 1853 bakka waraana Ayshaal jedhamutti injifatamanii gara Darraatti baqatan. Seenaa kanarraa wanti hubatamu warri Yeejjuu ofii dhuma isaaniitiif kufaatii waan ofii mijeeffatan fakkaata. Jalqabaa kaasanii tuffii waan qabaniif tokko tokkoon Kaasatti duuluun isaanii irraa jalaan akka injifataman godhee jira. Injifatamuu bira darbe olaantummaa warra Yeejjuu waggaa 80 ture dhumatti fidan. Ragaaleen seenaa akka dhugoomanitti garuu Oromoon Walloo sirna bulchiinsa Kaasaa Haayiluu yookaan Teediroos gaaf tokkoyyuu fudhatee hin beeku.